buqqa'e wanti rakkate ilma namaa fi yaaduun namoonni qofti nu hingaa akkuma jedhamu turee jedhamu akkuma argamu hawaasa keenya keessatti warri buqqa'ee beeku laalaa isaa beeka waan ta'eef ummata keenyaaf inshaallah ummata keenya biraa fudhannee ummata keenya irraa warra buqqa'ee beeku laalaa isaa beeka irra caalaa ijoolleen manni walitti qabee jennaan warra buqqa'ee naannoo walloo jiru kanaaf kanatti walitti qabne erguudhaaf qophii irra jirra. Makiinaan kun koroonii makiinaan tokko dubbee jira warra jedhee. Kun daakuudha. Namni yeroo buqqa'e maalii wajjin buqqa'aa ilmaan fudhatee buqqa'aa sabiyyii fudhatee buqqa'aa daa'ima fudhatee buqqa'aa xuuxxoo gatee buqqa'aa waan uummanni buqqa'uu ta'e nama keenyattiin himamu uummanni keenya beeku. Kanaaf amma daakuu makiinaa tokko mokoroonii makiinaa tokko fi uffata makiinaa tokko arganneerra. Kana naannoo walloorraa uummata buqqa'aa jiru kana uummata naannoo walloorratti buqqa'aa jiru kanaaf erguudhaaf amma magaazinii jaraatti argamna. Magaaziniin jaraa kunoo magaziniin jaraa kunooti. Magazinii jaraa kanatti asirratti ofirraa buufneeti warra wallooti erguu deemna. Warri amaanaa kana warra uummata buqqa'e kanaaf nutti kennatan kunoo amaanaan keessan midhaan kumtaa 100 mokoroonii makiinaa tokko loree kol seenaa jira. Akkuma kana uffata makiinaa tokko arganneerra. Uffata warra walitti qabdan hundi keessanuu galatoomaa manuma xiqqoo irraa fudhanne ammas gargaarsi kun itti fufa gara fuulduraatti uummanni buqqa'uu itti fufee jira waan ta'e jennaani gargaaruun nuyi aadaadha. Gargaaruudhaan nuyi aadaadha silaayyuu beekamaadha. Walis akkuma gargaarre kana ambas gargaaruu beeynaa rakkoo namaatiif laadachuu beeynaa. Gargaarsa ummata warra iyyee bakka qabu beeynaa warra beelees nyaachisuu beeynaa warra daaree uffisuu beeynaa qubsiisuu qofaa miti kan nuti beeynu bakka isaan jiran sanattis gargaaruu beeynaa jechuudhumaa fi har'a bakka kanatti tiimii keenya hundaa wajjiniin Haydar Kadir Gaalii Mustafaa Sufiyaan Dr. Muhammad Saalii wajjiniin as jira. guyyaa har'aa tiimiin kun tiim raayyaa abbaa gachaa akkuma beekamu waggaa hedduu bakkee rakkooleen adda addaa jiru hawaasa keenyaa Oromiyaa keessa jiru tajaajiluu irratti argama. Kun ifa galaadha. Wanni tajaajiluun immoo qabeenya keessanii, humna keessanii, dandeettii keessanii, beekumsa keessanii qabeenya addaa jiraateetiiniiti. Akkuma san biyya kana keessatti gaaga'amni garaagaraa yeroo adda addaa rakkoo namni uumeen rakkoo uumamaatiin waan adda addaatiin rakkoon hin dhiyaata. Rakkoo kanaaf immoo namni furmaata ta'uu danda'u nama biraatii miti. Ammas akkuma beekamu biyya kana keessa gaaga'amni adda addaa jira. Namni buqqa'uun jira, beela'uun jira. Guutuu biyyattii Itoophiyaa jedhamtan keessatti rakkooleen garaagaraa, rakkooleen nyaataa, rakkooleen uffataa, rakkooleen dheebuudhaa jira. Ammas akkuma beekamu waggaa 3 dura uummanni Oromoodhaa miliyoona 1 walakkaa kan ta'u buqqa'ee ga'ee isaarraa naannoo adda addaatti qubataa ture. Waan isin nutti kennitaniin, waan isin harka keessan diriirsitaniin iddoo hunda deemnee rakkoolee jiru isin ibsinee harka keenya diriirsaa turree jirra. Akkuma san ammallee gara naannoo kaabaa haa ta'u, naannoo Oromoo haa ta'u, Affaar haa ta'u, akkasumas naannoolee biyyattii keessatti gaaga'amni adda addaa jira. Uummanni akka uummataatti buqqa'aa jira, beela'aa jira, dheebotaa jira. Kanaaf harka keenya bal'isnee rakkoo hawaasummaadhaa akka hawaasummaatti furuudhaaf ka beela'e beela isaa, ka dheebote dheebuu, ka uffata dhabee uffata isaa waan qabnurraa walii godhuun dirqama waan ta'eef kanaaf guyyaa har'aa akkuma argitan hattee yookiin daakuu kuntaala 50 yookiin firee 100 makarooniis akkasumatti kuntaala 50 firee 100 uffata daa'immaniif tolu, hawwatiif tolu, maanguddootaaf tolu, deettuudhaaf tolu kana hunda waan arganne walitti qabnee as dhiyeessinee jirra. Borus iftaanis bakka jiru waan dandeettaniin iddoo hundarraa
Affaaris rakkataan jira, Walloos buqqa'aan jira, gara Kamisees jira, Walloo Oromoo keessas jira, Walloo Kaanis keessa jira. Naannolee hunda uummanni rakkataa waan ta'eef gargaarsi kun godhamee rabbi balaa kan akka nurraa kaasu du'aa illee waliin godhuu barbaachisa. Rakkoon rakkataan daangaan qabu. Rakkataan namummaa qofattaa jiru. Rakkataanii diinummaan qabu. Rakkataa eega ta'e. Rakkataanii eenyuun haa ta'u isa lagagamaas isa lagagamanaatiif rakkataan. Rakkataadhaaf yaaduun immoo rakkinni qofti hin ga'a kan jedhu har'aa guyyaa irraa waan isin agartan uffata garii fi midhaan garii keessaa waan isin dhibu nama wayiitu cinaaqsan irraa dhufee meeshaa gurgurachuudhaaf walitti qabatee qaba hidhaadhaan darzaniidhaan asirra makiinaa koo kanarra jira. Uffata kana ummata buqqa'aa jiruuf ummata buqqa'ee jiru Wallootti erga malee an gurgurannaadhaaf an sila qopheeffadhe jedhee makiinaa kootti darzanii meeqa fe'ee jira. Uffata gurguraa ashagamee jiru keessatti uffata daa'immaniiti. Egaa rakkataan eessattuu yoo ta'u buqqaadha yeroo jedhamu kana namni akkamitti beeka laata isa jedhu warra buqqa'ee dhaqaa gaafadha akkaataa isaanitti beeka. Ilmaan fudhatee buqqaa namni daqiiqaa tokko keessa nama rakkifti sabiyyiin daqiiqaa tokko keessa xuuxxoo gaafatti daqiiqaa tokko keessa bishaan gaafatti daqiiqaa tokko keessa midhaan gaafatti daqiiqaa tokko keessa beelofti. Ulfatu jira kana keessa nama da'u jira kana keessa rakkataa ciisu jira kana keessa. Egaa rakkinni namaa yoo eessayyuu ta'e nu rakkisa yoo eessayyuu ta'e rakkinni namaa nu rakkisaa jechuudhumaa fi hawaasa keenya gaafii gabaabaa gaafannee midhaan makiinaa tokko akkasuma koroonii makiinaa tokko uffata waan manni walitti qabu qofatu hin ta'in distii namni waatti bilcheeffataa jirullee walitti qabanii hunda keessan warri nuu kennitan galatoomaa ulfaadhaa. Itti fufa gargaarsi itti fufa. Haqiiqaatti rakkoon kun rakkoo bal'aadha. Uummata hedduu rakkataa jira. Uummanni keenya uummata Walloo uummata seena qabeessa. Uummata gara diinis ta'e gara sabummaadhaanis ta'e qabsoodhaanis ta'e uummata wareegama hedduu kaffalaa ture. Nurraas immoo haqa qabu. Ilmi guddaa warra qabu azaara Itoophiyaa kanaati biyyattii kanaati. Kanaaf uummata kana gargaaruun walumaa galatti gargaarsi daangaan qabu jechuudha. Gamanas asii haa ta'u. Keessaayyuu immoo naannoon akkasii immoo yeroo akkasii immoo itti waan caaluu fi amma dandeenyuun duraatti gargaarummaa jira amma akka itti dhufameera inshallah inni kun isa jalqabaas miti isa xumuraas miti uummanni keenya waliin nu dhagaa jirtan dhuma jirtan inshallah uummata kana gargaaruun baay'ee barbaachisaadha gargaarsi ol caala keessattuu rabbiin quraana keessatti bal'aa hamal haqaba wa ma adraka mal haqaba fakku raqabatin aw it'aami fi yawmin dhi masghaba yeroo akkoo kana keessa yeroo wanti nyaatamu dhugamu keessa hin jirre keessa nama gargaaruuni waan ibidda irraa najaa nama baasee jannata nama seensisu ta'uu beekee uummanni keenya gargaarsa duraa itti jiru itti hafuufuun jedha kaanis. Gargaarsa kana bakka bu'ee kan nurraa fuudhu Ustaaz Abdurrahmaani ይሄን ያመጣናቸውን ለተቸገሩ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን የምላክ አንድ መኪና ዱቄት 50 ኩንታል ወይ 100 ባለ 50 የታሸገ ነው። አንድ መኪና ማኮሮኒና የተለያዩ አልባሳት አሉ የህፃናቶች እንደውም የአዋቂዎች አብዛኛውን ግን የህፃናቶች ነው ፎከስ ያደረጉት። ከቤት ውስጥ ማንም ሰው ለልጅ አባት የሆነ ሰው ችግራቸውን ይረዳልና በተለይ ከሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ ሰዎች ናቸው አብዛኛውን ያን ልብስ ሰብስቦ የሰጡኝ ለማለት ይቻላል። ብዙዎቹ ማለት ነው ከሌላ ቦታ እንደመጣ ሁሉ ማለት ነው። እና ይሄንን ያመጣናቸውን የምናስረክበው ወኪሉ ነው የሚቀበለን ወይ ከኛ የምንረከበው ኡስታዝ አብዱራህማን ካሱ ደበለተት ወኒ ቤክ ከለይሰ ጋፋ ወመን ከነ ቡቀው ጀርኩን አማና ነው ቢራ ቀበል አካን Asikani amresan wajide. Inni kun amresan wajide meejire. Asikai kun wajide murrat. Akkana. Bukkee nyaate. Akkan. Shamakatamu isa. Akkan. Naannoo isaaniiti naannoo nama buqqa'e. Ye. Kanaafi kaleessa naannoon hindaangeessine. Nu wajjin sawweena dhaqanii nu wajjin eessa deemaa baane. Mara deemaa baane. Ilmi namaa kuni ahsana ilaykum ma'rufan fakaafi'u fa in lam tajidu ma tukaafi'unahu fa. Akkan. Akkan. Namni kuni kaleessa waliin deemaa baane. Nama nu biratti argaa jirtu kana jechuudha. Argitan Abdurrahmaan jechuun kaleessa bakka baay'ee nu wajji deemaa ture. Har'a qeen isaa takka jettee haadhaa fi abbaa isaa irraa jalqaba jechuudha. Akkan. Akkuma san kaleessa wal bira jirra. Inni garuu buqqa'uuf jecha miti kan inni nu wajjin deemeef gaafatan. Guyyaan kun hin jiru. Kunillee keessatti hubatamuu qaba. Wanni baay'een keessatti hubatamuu qaba jechuun si yaadachiisuuf. Hawaasa keenya akkuma rakkataanis rakkisaanis zallamaanis zallamamaanis godaanaanis godaansisaanis akkuma rabbiin addunyaa kanarratti amala addunyaa godhee uumee jirutti gargaaramaanis gargaarsinis gargaaraanis
gargaarsinis gargaaraanis gargaaramaanis hunda rabbiin xabiyaa addunyaa tanaa godhee uumee jira. Irra hedduu namni waggaa dubbatu ilmi namaa itti gargaaramuudhaaf nama ta'uu qofti inni gahee ajaa. Nabiin ammoo sallallahu alaihi wasallam akkas hin jenne. Uumamni rabbiin uume gargaaramuuf uumaa qoftiin ta'uu qoftiin gahaadha jenne Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli kabidin ratba sadaqa. Wahuma tiruu qaba tiruu jiituu jechuun waan ruuhee qaba hunda gargaaruun rabbi bira galata guddaa qaba jenne Nabi sallallahu alaihi wasallam dubbate. Kanaaf wanni hawaasni nurratti laallachuu qabu xiqqoo qabnu namni waan qabu darbate sodaataan jaamu jaanii duqeetii uffataan waan adda addaa wali qabnee midhaanii waan nyaatamu waan burcuqoollee namni siinillee ni jirti wali qabnee finnee jira obboleessa keenya kun bakki inni nu wajjin dhaabbate Oromoon gaafa sana hamtu bakki Abdurrahmaan nu wajjin dhaabbate gaafa sana hamtu harki gama walli qajaamu guyyaa keetis guyyaa xiyyaanatti rafin keessatti rafu jechuu jira nu wajjin osoo afaan keenya illee beeyne asii sawwaynaan hammarreessaan bakka hedduu nu wajjin deemaa Shima kakkan wallee wajji jira. Arra isaa fi obboleeyyan nu wajjin dhaabbataa ture san deemtee wanni duniyaan tun faraqaadha arra isaan irra dhuftee jirti. Nuyis waan qabnu bira dhaabbannee jirra. Yeruma tokkollee ilmi namaa waan aadaa godhachuu qabu. Rakkataa gargaaru. Buqqaa gargaaru. Baqataa gargaaru. Baqachiisuu fi rakkisuu qofa osoo hin ta'in xayyaan namni qabaachuu qabu gargaaruu fi dhaabbachuu san ta'uun ergaa isiniif haa ta'uu isin jenna. Onneerraa qalbiirraa kaanee obboleeyyan keenya bira dhaabbachuudhaaf waan qabnu finnee dhufnee ammoo waan nuti finne kanaa isaanii waa godhe jechuu osoo hin ta'in tiimiin raayyaa abbaa macaatuun tiimii bakka rakkoon jirtu dura iyyitee dhayxee iyyitee iyyisiiftu dhageessiftu nurra laalladhaadhaa isiniin jechuufi malee gargaarsaa miti kanatu finne wal የወሎ ማህበረሰብ ሁለት ሶስት በደሎች የደረሱበት ማህበረሰብ ነው። በመካከል ያለ የብዙ ድርብርብ በሽፍኑ ድርብርብ ችግሮች የተደራረቡበት ማህበረሰብ ነው። የጊዜ ጉዳይ ሆነና አሁን ያለፈባቸው ችግሮች ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ችግር ፈጥሮበታል። የቲም ራያ ቡድን ይሄንን ቀደም ሲል የዛ አካባቢ ተወላጅ የሆኑት እኛን ስላገዙ ሳይሆን እንደ ኦሮሞ ማህበረሰብ ያለውን መስጠት ማካፈል ባህሉ ካለው ነገር ላይ አካፍሎ መብላት ደግሞ ግዴታው ብሎ አብሮ ከሚኖር ማህበረሰብ ባሻገር ሀገርንም ጭምር አብሮ መብላትና ማባላትን የለመደና እያባላ ቀደም ሲል የነበሩትም ሲበሉትም እያባሉትም እየተመጋገቡ የቆየ ማህበረሰብ ነው። እንኳን በችግር በደስታው ተሰዶ የመጣውንም አሳዳጁንም ሁለቱንም አንድ ላይ ሲቀልብ የነበረ ሲያግዝ የነበረ ነው። አሳዳጁንም ተሰዳጁንም ማለት ስለዚህ የወሎ ማህበረሰብን መርዳት ዘራፍ የሚያሰኛል ሳይሆን ግዴታችን ነው ከሁሉም ከነሙሉ ትርጉሙ ማለት ነው። ስለዚህ የቲም ራያ ዋናው መልእክት ያመጣነው ነገር ትልቅ ስጦታ ነው ለማለት አይደለም። መረዳት የሚገባው ማህበረሰብ ነው መረዳት ባለበት ወቅት የሚለው ለማመላከት ካለን ነገር ላይ ብርጭቆ ሲኒ ልብስ ምግብ ሁሉንም ካለን ነገር ላይ እንርዳቸው ጎናቸው እንቁም ማለት ነው። በሌላው ቀደም ሲል በኦሮሚያ አካባቢ ተከስቶ በነበረ የመፈናቀል ሂደት ላይ ከጎናችን የነበረው እነ ሼህ መከተም ወይ እነ ኡስታዝ አብዱራህማን ሱልጣን ሌሎችም ወንድሞች ሲረዱን ይሄ ይመጣል ብለው አይደለም መረዳት ስለሚገባው ይሄ አንዱ የዳዕዋ ምልክት የተቸገረን ሰው መርዳት አንተ ተረኛ እንደምትሆን ማወቅ ነው። ቃኑን ብቻ ነው የማታውቀው። በምድር ላይ ልትቸገር ትችላለህ ከሞትክ በኋላ ወይ ደግሞ አጅር ያስፈልግና ልትቸገር ትችላለህ ወይ እንደ ማህበረሰብ ወይ እንደ ግለሰብ ልትቸገር ትችላለህ። ስለዚህ ያን ቀን ሲንቅ የሚሆነው ዛሬ ያረካቸው ጥሩ ነገሮች መሆኑን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ከፀሐይ መውጫ እስከ መግቢያ ያለው ከአድማስ ባሻገር የሚገኝ ማንኛውም ማህበረሰብ የዛሬን የወሎን ጩኸት ሰምቶ ለምግቡም ለልብሱም ለእረፍቱም ለሰላሙም የቻለ በገንዘብ ያልቻለ በዱዓ ሁሉም ሰው እንዲረዳው የቲም ራያ መልእክት ነው። ወሰላሙ አለይኩም ጀዛከላሁ ኸይር። ቀጣይ ኡስታዝ ጋሊ አለ። ይሄ እርዳታ ሁሉንም የኢትዮጵያ ክልል ማካለል መቻል አለበት። አፋር ላይ የተራቡ ወገኖች አሉ። ተሻግሮም
ትግራይም የተራቡ ወገኖች አሉ፣ የተሰደዱ ሰዎች አሉ፣ ወሎ ላይ አሉ። የትኛውም ቦታ ያለ ወደፊትም የምንሰራ ነገ ነፍስ ዘር የላትም፣ ቀለም የላትም፣ ጎሳ የላትም። በቻልነው መጠን የትኛውም ቦታ ላይ የተራበ ሰው ካለ የተጠማ የታረዘ መብላት የሚገባው ነፍስ ነውና እርዳታዎች ሲላኩ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ሳይሆን በቻልነው መጠን ጎረቤት ለጎረቤት አካባቢ ለአካባቢ ድንበር ሳይከልለው ጎሳ ሳይከልለው ከለር ሳይከልለው እርዳታዎች ሊከናወኑ ይገባል። ካሁን በኋላ የሚቀጥሉትም እርዳታዎች ያንኑ ተመሳሳይ አድርጎ ወንድሞቻችን እና አብዱራህማን ራሳቸውን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ወንድሞች የሚያመጡትን አሻግረው ወደ አፋር፣ ወደ ትግራይም፣ ወደ ወሎ የትኛውም ቦታ ላይ ያለ ተጎጂ ባለበት ቦታ ሁሉ እኛ በምናመጣው ነገር እነሱ ካሁን በኋላ ለምናመጣውም ነገር ለሰዎች መልእክት አስተላልፈን የሚመጣው ነገር ያለበት ቦታ እናቶች ባሉበት፣ ህፃናት ባሉበት፣ ሴቶች ባሉበት፣ አረጋውያን ባሉበት፣ ሽማግሌዎች ባሉበት ቦታ ሁሉ እርዳታው እንዲዳረስ ደግሞ መልእክታችንን ጭምር ነው። ጀልቀባ መኒ ወሎ ኩኒ ነያደዳ ጋፋው መኒ ኬኛ ሐራሬ ሶማሌራ ቡቃው ኡቱኑ ትነቂን ኡስታዝ ራያ ሱቱን ነቂን ወሎ ነቂን ነያደዳ አከሐራ ተያደዳ መተ ራያ ራ ዱፈኒ gaafa sana jimma seesis hin naqne dursee kan naqe jedha raayyaa dhaqatuun beekamaadha. Sana sammuu koo keessa dhufe osoo ni dhaabbadhe yonnoo jedhu ummanni sun maal nurraa qabaree jennaani akka dirqamaatti rabbiin nama kaleessa si bira dhaabbate har'a gaafa inni rakkate beela'ee keessa har'a maatii isaarraa buqqa'u bira dhaabbachuun dirqama kuma rabbiin nu ajaje jechuudha. Akka islaamaatti garuu namni sun sila muslima waan ta'eef yookiin namni sun saba kan kee waan ta'eef yookiin biyya kan kee waan ta'eef osoo hin taane ربي سبحانه وتعالى وما لبوك أبو هند سايو غافن نميدا مبردا بچون دير كما قول جرا سلا أستاذ جمال كاسيتو وفي كل كبد رطب أجر وانو متروك أبو لبوك أبو إيغك أبو هند ناچسونو من دا كبار دوبرتين تكو بني إسرائيل كيسا نما بدي قبدا سكا سجدت توري نازك على قوم ساري وهي ساري وهي هدو بشان دي بوتي داري كسي إيلا yookiin biirii bira naannaa isiinus hedduu dheebotteetii buutee bishaan dhugdee kaate booda saree kana argitee ala jettu akkuma sila dheebodhetti sareen kunis dheebottee laata ofii kophee ofii baaftee eela keessa gadi buutee kophee sanatti bishaan waraabdee akkanatti ilkaan hin ciniintee fuutee ol baatee saree sana obaaftee achiin rabbiin badiisii hunda sii dhaaraaramee jannata sii galchee jedhan nabiyyiin rahmatummaadha rahmata qalbii sii keessa jirtu jechuudha. Arrammoo uummata keenya yoo laallu keessumaa akka kamisee walloo keessa affaariin keessa yoo laalle bakka ulamoonni walitti qabamanii darasaa qaraasisaa jiran kan darasoonni dhuman kan sheekni wajjin jira. Akkuma kanammoo namuma kaleessa qabeenya qabu waan nyaatu qabu lolli kun gaafa dhufee warri lola dhufees nyaata isaa kan inni jalaa fudhatee uummanni sun bakkeetti hafeetu jira. Uummanni sun nyaata sila yoo basoo mana keessa jiraatte fuudhanii fitanii uummanni sun waan nyaatu waan afaan kaayyatu kan dhabee hedduu miidhameetu jira. Amma immoo uummanni sadarkaa miiliyoonaatti siqatu gaafa buqqa'u qaamni deeggaru tokko biran jira. Bara akka carraa ta'e gaafa uummanni keenya Somaaliirraa buqqa'u qaama mootummaa keessaa kan deeggaru jira ture. Hawaasni bal'aanis alhamdulillah uummanni Oromoo muka carraa bal'aadha. Bahaaf dhihaa kaabaaf kibbaa wal waamee itti bobba'eetii gargaare. Har'ammoo biyyuma keenya haala keessa jiru yoo ilaaltu gaafa sana ijoolleen keenya Suudii fi biyya alaatii nu gargaartu arroofiif weessa buqqaatu rofitu arroofiif jarri sunu buqqaadha. Waa'ee jaraa dubbachuufis akkaataan nurkaa bade afaan nu luugamame kana callisuufis immoo uummata kumaatamaa buqqaaruu beelaaruu kaan dhumaaru callisuufis rakkisa. Maalumaafuu gargaara rakkataa wal caala. Inni har'a fuuldura xiyyiitii rasaasaa jiruuf inni har'a maatiin asii ilmaanii wajjin buqqee waan nyaataa dhabaaruu fi meebi ijoolleen keenya warri ala jiru sun wal caaluun mala suni hedduu miidhamaaru jirris jara keessaa kan lubbuun bahaaru sinima jira. Garuu hamma irra kanatu hedduu nutti dhagahame akka oromummaattis oromummaa waan nu ajaju qaba islaamummaa waan nu ajaju qaba akkuma ilma namaatti waan nu ajaju qaba waan ta'eef hawaasni keenya bakki jiru hunda dhimma kanatti dammaqee hawaasa kana bira dhaabbannu keessumaa uummata walloo dagachuu jechuun uummanni walloo daangaadha biyya kanatti rakkoo islaamummaa irratti dhufu keessumaa haqiiqaa wamtammaa walloo dura dhaabbate hin jiru bara dheeraa bara Yohaannis keessa rakkoo guddaa kan mataatti fudhatee jedhe booruu meedaa bara 1878
ummata gara kuma digdama oli haga kuma soddomaatu ji islaamummaa ofiitiif wareegame dirreedhuma tokkicha irratti jechuudha bakka Booruu Meedaa jedhamu irratti ummanni sun daangaanuu ta'eetii as cehuu dhaabbate malee balaan sun silaa Walloo irraa ka'ee aga Shawaasi Jimmas eessa sinuma hin dhaabbatu ture jechuudha ummata galata akkasii islaamummaa irraa qabu Oromummaafis jara sana daangaa ta'e malee maas hin dhaabbatu hin bar diinni gaafa achii ka'e saniifu ummata keenya ummata kana bira haa dhaabbannu warri kamisees ga'ee guddaa nurraa qaba Walloonis Affaaris waan ta'eef bahaadhee akaabaa kibbaa bakka jirru hundarraa ummata kanaanii abshiraa isinii wajjin jirra jedhuun isiniin jedha waalama qofa jedha gargaarama hin ta'ini gargaara ta'e yeroo hundaa kana ta'uuf ammoo maal inni waan qabdu yoo kennite rabbii kana ofirraa deebisuu dandeetta ummanni eega rakkate rakkoo san keessaa rabbiillee akkasi baasu tawassula rabbiitti illee ta'uuf kanatu nu barbaachisa kanaaf ummata keenya obboleeyyan keenya naannoo Walloo naannoo hunda jiru rakkoo beelaa rakkoo garaagaraa keessa jiru akka waan qabnu bira haa dhaabannu kanaan dhaabachuu jechuun ammoo akka rakkoon sun nurratti illee as hin deebine rabbii keenyatti illee kadhachuu waan nu barbaachisuuf rakkataa keenya rabbi haa gargaaru jedha nama gartee rakkoo balaa as deemu kana rabbi gartee hundaan nurraa haa deebisu nama balaan deebisu ammoo rabbi balaa isumatti haa deebisu jedha assalaamu alaikum rahmata gochuun rabbiin biraa rahmata namaa fida irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa'i akkuma jedhame nama dachee irra jiru eenyuun taanaan biyya kamuu taanaan bifti isaa adda haa ta'u afaan qawmi isaa adda haa ta'u gosni isaa adda haa ta'u gargaaruun waajiba rabbiin ilma namarra kaa'e ilmi namaa wal gargaaruun wal bira dhaabbachuu waan barbaachisu ummata kana bira dhaabbachuuni akka waajiba keenyaan dhaabbachuuti malee waajirarra harka kaa'achuu wahii yookaan harka jara duraanii kaffaluu wahii miti maaliif harka jara kaffaluu yoo jenne wama tokko jararraa waa ajrii wayii akka waan nuti jarris irraan barbaanne daadoo nurra kaa'atanii ta'e jarris rabbuma jedhanii gargaaranii gaafa dura ammas ummanni asii ummanni amma gargaaru kunis rabbii jedhee jara gargaaruu qaba rahmata hojii rahmataa sana hal jazaa'u ihsaan illa al-ihsaan namni toltuu yeroo hojjete toltuu tunaa deebi'aa beekee waan khayriitiin dhaabbachuu qaba majmu'aan kunis majmu'aadhuma waan kanaaf dhaabbate waan kana godhaa turesi kanaan kan beekameedhasi amma yawwanaas kanaan dhaabbataa jira sichittis immoo eessaa utaanaan waan kana hojjechuurraa majmu'aan kun wanni duddubbatti deebi'u hin jiru salaamu alaikum wa rahmatullahi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ያው እነዚህ ወንድሞቻችን ቋንቋ ብሔር የተለያዩ ነገሮች ሳይገድባቸው ሰብአዊነት ብቻ ነው የመጡት ወንድሞቻችን ወሎ አካባቢ ያለው ችግር ዘርፈ ብዙ ነው ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ አሁን ደግሞ ጦርነት ተጨምሮበት ብዙ ምስቅልቅሉ የወጣ ነገሮች አይተናል አሁን የተሰደደው ማህበረሰብ ከዚህ ባሻገር ብታዩት እናንተ ራሳችሁ በቦታው ላይ ተገኝታችሁ ብታዩት والله በጣም የሚያሳዝን ማህበረሰብ ነው ያለው ወሎ ከዚህ በፊት በድርቅ የተመታ ነው በእርዳታ እየኖረ ያለ ማህበረሰብ ነው አሁን ደግሞ ጦርነት ገብቶበት የኛን እንትን ነው ያበዛብን የኛን እንትን ስራችንን አበዛብን ላኪን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደናንተ አይነት ወንድሞችን ሌላው ቀና ማህበረሰብ አሁን እየተረባረበ ነው ያለው ይሄ ተፈናቅሎ ያለው በመቶ ሺህ የሚቆጠር ማህበረሰብ የደሴ የሐይቅ የኮምቦልቻ ማህበረሰብ ነው ጧት እንጀራ እየጋገረ ወጥ እየሰራ የያዘው እንጂ ሌላ የመንግስት አካልም ሌሎች አካባቢዎች እስካሁን ድረስ ሌሎች አካላቶች ምንም የሰሩት ነገር የላቸውም ምክንያቱ አልታወቀም ምናልባት አሁን ወደፊት እንግዲህ የሚደረጉ ነገሮች ካሉ ልናይ ነው ግን ይሄ የማህበረሰብ ራሱ እርስ በርስ መተሳሰብ እርስ በርስ መተዛዘን አለሁልህ ማለት ብቻ በቂ ነው ስለዚህ የወሎን ህዝብ አሁን በተፈናቀለበት ሁኔታ ላይ ያኖረው ያለው የዚህ ደጋግ ማህበረሰብ ቀናነትና አብሽር አለሁልህ ማለት ነው እኔ በጣም ደስ የሚለኝ አላህ ምን ይላሉ አርዋሁል ሙእሚኒና ተተአለፍ ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ይላል እኔ ይሄ አሁን እዚህ ቦታ ላይ የማየው ነገር አልহামዱሊላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልባችንን በጥሩ ነገር ስላገናኘን ነው እንጂ አብዱራህማን ወይም ደግሞ ሱፊያን ወይም ከሌ ተብሎ የሚል አይደለም የተፈናቀለው ማህበረሰብ የምታውቁት አይደለም ከነመخلቁ ከነመፈጠሩ የምታውቁት ማህበረሰብ አይደለም እዛ ያለው እኛም የማናውቀው በጣም ብዙ ማህበረሰብ አለ ላኪን አልহামዱሊላህ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነው ያለው የህዝቡ ምርብርብ በጣም ያስደስታል
ግን ይሄ ከአቅም በላይ የሆነ ስለሆነ መቀጠል አለበት ነው ማለት ነው። ሁለተኛ አሁን ሀገር አቀፍ ለማድረግ አስበናል። ምክንያቱም አንደኛ በእኛ አቅም የሚሰራ አይደለም። ሁለተኛ ፋይናንሻሊ ትንሽ በጣም ብዙ እንትን የሚያስፈልገው ስለሆነ ኮሚቴውን አስፍተነው ሀገር አቀፍ ኮሚቴ ለማድረግ ሞክረን ነገ ቅዳሜ ጠዋት 4 ሰዓት ላይ መግለጫ ይሰጣል። በዛ መግለጫ ላይ እንድትገኙልን በዚሁ ኮዲው ማሳሰብ እንፈልጋለን። ነጃሺ በጎ አድራጎት ድርጅት ለዚህ እኔ ያለሁላችሁ ሌጋል ግራውንድ ሰጣችኋለሁ በማለት ነጃሺን እንደ እንትን ተጠቅመን ማንኛውም የሚሰበሰቡ ገንዘቦች የሚመጡ እርዳታዎች ምናምን ቦታ ተለይቶላቸው ገንዘቦችም ካሉ በነጃሺ አካውንት እንደሚገቡ ያው እንግዲህ ቀድመንም ቢሆን በጊዜው ኦፊሻሊ ስለሚነገር ለማህበረሰባችን ይሄን ታደርሱልን። እኔ የተፈናቀሉ ወንድሞችን በተለያየ ቦታ ላይ ከናንተ ጋር ሆኜ አይቻለሁ። ግን ይሄ በጣም የተለየ ነው ማለት ይሄ ጦርነት አለ። ጦርነት ውስጥ በጣም የተንፏቀቁ ቆስለው ተመተው እኛ ብዙ መሻይኾቻችን ሞተውብናል። ምናቃቸው መሻይኾች ምናቃቸው ደረሶች በዚህ ጦርነት ሞተውብናል። እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱን በጀነት ይበላቸው። ካሁን በኋላ ያለውን ማህበረሰብ ቢያንስ በእጃችን ያለውን ማህበረሰብ እንኳን አንዲት ጉርሻ አብልተነው አላህ ዘንድ አጅር የምናገኝበትን መንገድ ነው የምንፈልገው። ይሄ ትብብራችሁ ይሄ ልገሳችሁ ለማንም ብላችሁ ሳይሆን ለሰው ልጅ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳለው አው ኢጣሙን የውሚን ቢመስገበቲን በጣም ችግር በጣም የከፋ ችግር ውስጥ ያለን ሰው ማብላት ከሌላው የተለየ ነው። አጅሩም የተለየ ነው የሚሆነውና ይሄን ማህበረሰብ ለመታደግ ከጎናችን እንድትቆሙ አብራችሁን እንድትሰሩ በዚሁ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ያው አላህም እኮ ሲመሰገን አልহামዱሊላህ ከማለት ባሻገር በምትሰጠው ወአማ ቢኒዕመቲ ረቢከ ፈሐዲት ነው። አላህን ሰውን ያላመሰገነ አላህን አይመሰግንም ይባላል። ስለዚህ እናንተ ወንድሞቼን አጠቃላይ የኦሮሚያ ማህበረሰብ በሙሉ በእናንተ ስም ላመሰግን እወዳለሁ። ሁሌም ከጎናችን እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። ጀዛኩሙላሁ ኸይረል ጀዛ። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እንግዲህ ደጋግመን እንደምንለው ቲም ራያ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች በጣም ባለውለታ ነው። ብዙ መገለጫዎችን ማንሳት ይቻላል። እኔ እንኳን በማውቃቸው የሞጣ ሙስሊሞችን እንባ ያበሱ ወንድሞቻችን ናቸው። ቲም ራያ እንደምታውቁት ያኔ ከዛ ባልተናነሰ ሐራን ላይ በጣም ከፍተኛ ችግር ተከስቶ ነበር። ግን የላይኛው ጉዳይ ይቀድማል ብለው ተሻግረው ሄዱት ወደ ሞጣ ነበር። የብቸና መስጊድ እንደምሳሌ ማንሳት ይቻላል። እዚሁ ነው አይደለም ብር የላኩት ቦታው ድረስ ተገኝተው አባይን አቋርጠው ብዙ ዋጋ የከፈሉ ናቸው። ጃም ወሎም ትግራይም የትም ቦታ ላይ ለሰባይነት ቅድሚያ የሚሰጡ ወንድሞቻችን ናቸው። በዚህ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ስም ባመሰግናቸው ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ነው ያለፉ። እንደሚታወቀው ኦሮሚያ ላይ መፈናቀሎች ነበሩ፣ ያን ያላገርናቸውም ነገር ግን በራሳቸውን ብርታት ነው ተወጥተውት ዛሬ ደግሞ በዚህ መልኩ የመጀመሪያው ደራሹ ነው እንደዚህ መስጊድ ድረስ መጥተው እቃውን አይደለም የላኩት ቦታ ላይ ራሳቸውም ተገኝተው እንግዲህ ምን ያህል ክብር እንዳላቸው የሚያሳይ ነው። ችግሩ ወሎ ብቻ እንዳልሆነ እናምናለን። አጠቃላይ በኢትዮጵያ ነው ችግሩ ያለው። ይሄን ችግር ለመቅረፍ ደግሞ ጦርነት በጣም ከባድ ነው። ግን ደግሞ ለሀገራችን ሰው ሲተርት ከረሃብ ጦር ይሻላል ይላል። መነሻውም ረሃብ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነውና ሰው ከጦርነት ተረፈሶ በረሃብ መሞት ስለሌለበት ይሄን ችግር ለመቅረፍ ነው እንግዲህ ወንድሞቻችን ይሄን ያክል ዋጋ የከፈሉ። ይሄ መጀመሪያቸው ነው፣ ይቀጥላሉ። ችግሩ ከተከሰተ ጀምሮ ወንድም ሱፊያን እንግዲህ በቲሙ ስም ምንድነው ብናደርግ የሚሻለው የሚል ተደጋጋሚ ሀሳብ ያቀርቡ ነበር። መግቢያው ጠፍቷቸው ነው። በጣም የተወሳሰበ ስለነበረ ፖለቲካው እንዴት ነው ሰብአዊነት ማገዝ የሚቻለው የሚለው ነገር የሁላችንም ራስ ምታት ነበር። ቢኮዝ በብዙ መልኩ በጣም አደጋ ስላለው በየትኛው መልኩ ያስፈሪ ስለነበረ ስለዚህ ንጹህ የሰብአዊነት ንጹህ የቁስ ድጋፍ ማድረግ ብቻ ነው አላማችን። አላማው ይሄ ነውና ከፖለቲካም ከብሔርተኝነትም የጸዳ ንጹህ ሰብአዊነት ነው። አያውቋቸውም። አፋር ላይ ችግሩ አለ፣ ጎንደር ላይ ችግሩ አለ፣ ትግራይ ላይ ችግሩ አለ፣ ወሎ ላይ ችግሩ አለ። እነዚህን ችግሮች የምንቀርፋቸው ሰዎች እንዳይራቡ በማድረግ ነውና ይሄን ድጋፍ እዚህ ድረስ አመጣው በመስጠታቸው ደጋግመን እንደምንለው አላህ
ጨምሮ ይስጣችሁ በጀነታችሁ አለኝታነታችሁ ይጠንክር ይበርታን እንለው አላህ ያክብርልን እንግዲህ ቅድም እንዳለው አጠቃላይ ሀገር አቀፍ ኮሚቴ ተቋቁሟል በዛ ኮሚቴ ውስጥ ጥሪ ተደርጎላችኋል ኢንሻአላህ ቅዳሜ በኤሊያና ሆቴል ግራንድ ኤሊያና ሆቴል 4 ሰዓት ላይ አጠቃላይ ሚዲያዎች መረጃ ይሰጣል ስለዚህ ይሄን የመጀመሪያ ሆኖ በፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ የሚገለጽ ይሆናል እጅግ አድርገን እናመሰግናችሁ በቦታው ተገኝታችሁ ደግሞ የበለጠ መልእክታችሁን እንድታደርሱ ጥሪ እናስተላልፋለን አላህ ይስጥልን ባረከላሁ ፊኩም